jechuudha. Osomaan akkasii qophiirra jiru iddoo mucaan gadda kichuucite sun itti to'e jechuudha. Akka inni to'e san anillee yoo dhaqe xiyya sanumaan wanni achitti argadhu jiru jecha duubatti deebi'e. Amma eega sanirraa duubatti deebi'e kalellee wajjin haasa'ee har'allee wajjin haasa'ee har'a asirree wajjin haasa'ee waa takkitti qofa naa waadaa seenuu dide waa takkitti san akka waadaa naa seensiftan. San barbaadaan waa takkitti san waadaa naa seensisa. Jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Tamam murtiin baga nagaan dhufte anaa fi tamaamilleen asii wajjin beeta akka jirra har'allee feene waliin qabuu dandeenya amma sa'a sadii booda jechuudha. Akkasiin gama. Akkasii. Amma waliin qabnaa warres sababa keetitti an duraan ganda isaanii san dhaquu yaadan qabu har'a bakka qamaatiin simbira tamaam sigaa rakkoon qabu garuu waan akka seenaan amma kairaa irratti asli waa duratti walii galleerra garuu immoo waan tokkorratti walii galuu dhabnee jettu waan takkatti irratti walii galuu dhaban sun isa san waa ibsitu ka akka booda dubbiin haaraa asliin maal barbaada. Afarsa waan isiin jette amma booda rammeelleen dhufe rammeen duraan ganna kenna kan dhufuun dhufe dheesiidhaaf jedhee dubbiin dubbii jajjabaa dubbii obboleettii xiyyaa jedheera rammeen booda dhufe asliitti dhaynee waan jiruun gaafanna wanni takka irratti waliigaluu akkasummaa inni reediin jala jiraasi seenaan nu haayamtu san seenaan nu waan kana tamaama badiif osoo jenne keessatti deebifamtanii wayyu keessatti deebifamtanii asirra sooshaal miidiyaan kun fayyaa addaan qabu asirratti sayyoon kana kana wala takka saala fidadhee sirra beemi takka saala fidadhee bu'eemi yoona sagaleen bakka sagaltamii sagalee cicciranii ittiin jiranii ani ka barbaadu waan takkittiin irratti naa walii galuu dinnisanii yoo inni as dhufee waan san irratti ammallee walii hin gallu jedhe waan san isinii dubbadha aslii naa fida jaalalaaf kabajaan isin eeggadha wallaahi jechuun beektanii mirabbiin foon kee kuteetiin hin jismee lafee naa qabu jechuudha miti yoo aslii halkan edanaa kana wanna qunnamsiiftanii waan takkitti isin irratti waliin galle borganama seenaa falmataa Saudi Arabiyaa keessatti duuta janaazesii argitanii asirra teessanii oromoonni akkuma irra taa'ee bookaan akkas hin daawwachan jechuudha. Kijibaa poolii booda malee dhugaa poolii seenaa aslii bilbilee jira garuu asliin bakka mucaa deengadda ajjifamee sana achitti biraa dhufe harreeftan waliin turre xiqqoo dadhabee biraa deemee inni achitti mucaa sana bakka du'aa jira akkamitti waan sirraa qabu sirrii sana ga'ee dhukkoolee hundaa'ee inni furii san keessa jira anis waliin turre dadhabee biraa galee ganama ba'e waan ta'eef inni amma dhufuu hin danda'u garuu ati referendum yeroo si gaafatu waan sinnaan jettan fudhadhaa ishee irratti quufa ittee taasisee hiriyyaa kenna waan takkatti jettu sana osoo nutti himtee waan irratti wal dhabdan booda asitti nutti himtee booda mootu keessan gaafannee akkasitti fidhee ragaa yaadaamne. Dhagee tamaam sitti amma sa'a kana yoo dhufnallee asiriin halkan qixxeen dhufaa miti ani sa'a ammaa kana viidiyoo bane osoo isinitti agarsiise wallaahi billaahi dalagaa dhaabeetiniin kushinaa keessaa ba'ee jidaar kushinaa jala taa'ee haasuu jira jechuudha ani nama dalagatu shaqaaladha nama kompiitara dalaguu miti nama mana arabaa dalagu jechuudha. Birakeetu al jala jiraannaa jettu du'i wallaahi bilooksi godhaa zibjat miutu godhi taa'e mana gabbaan yoo duute meeqa kamtu du'aa oola abbaan fedhee du'aan nan galchuuyyu si jammaraan Doctora Latif te pregúntale. Era ani qalbiin tiyya akka daa'imaatti fayyaaletti hidhatee guyyaa bakka taaziyaatitti tamaam natti birbira reediin na birbira namni hundi laayivizii daawwatee namni natti hin dawwalle hin jiru. Ani wallaahi yoo jechuma lubbuu tiyya si fuudha jedhuun tokko amma isiin as baafte jaartii tiyya miila jalatti kufee kunoo nama 3,500 dalaalaa jira jaartii lammaffaa hin fuudha. Wallaahi kunoo takka jira tanaafin naa qaba. Isa biraati isa maariyyee maarree waggaa dheeraa naan jenne minaamin isiin jettu kana torbaan 2 moo 3 yoo hin geennu dhiyoo kana anaa geemii taphataa jiru walitti dhufne gaafa dura walitti dhufe jechuudha.
akka baay'ee na dinqisiifattu, baay'ee na jaalattu, baay'ee na hordoftu, yoo namni suuraa kiyya galabbatu, ka seenaa fa'a galabbatu, na arrabsu, akka itti dhaga'amu bakka akka dinqisiifataa tokkotti natti himte gaafa dura wal baran. Bakka tun namni dhugumaan na jaalatu bakka akkuma bakka doktorma ofii jabeeffachuuf jedhee wal barannee maal jedhee kazaan geemii waliin taphannee deemte. Guyyaa lammataa ammallee turree waliin deebine. Geemii haa taphannu naa barreessaa turte. Ani barreeffamni an barreesse yoo waa'ee lama sadi afur taate ka jaalalaa miti. Achi guyyaa wayii leenca naa kennuu hedanii leenca lama naa kennuu hedanii itti nama taa'ee kootu jedhanii taphan. Namichi leenca sii kenna jedhee ni nafe hin moo'adhe. Ol ka'ii jennaan jaarsa kiyya jala kanaa taaptaap naa godhaa jira akkamii ol ka'aa naan jette. San dura akka na jaalattu na dinqisiifattu yoo namni na arrabsu mataa na dhukkubu natti himte jaarsa as jala jira jedhee miti. Hin qaanfadhe jechuun akka duraan shamarran haaraa yoo arge adabu jechuudha. Adabuu qaanfadhe anummaan dubartii dabbaa isii ilaaluu fedhu kun bakka xiqqoo achi deemi as deemi jedheeni maashaallah ati dheertudha. Jaarsallee yoo qabaatte baay'ee bareedudha. Gaafa duraa bakka ofiisi jaaladha jettee of na daffarsiiftee dhiira waraabessi tokko si galee yoo sangaan duraa taaf jedhe waraabessi duuba utaalee sarbaa sangaa kana gadi buta. Gaafa duraa si jaaladha naan jettee amma jaarsi keessi jala jira jedhee godhachuuf. Na jala jira taaf godhaa jira naan jette taaf godhaa jira. Hayyee ol ka'ii deemi gilee inni hin jirre onlaayinii hin jirre laayivii ta'een hojiin taphannaa jedheeni gilee akka carraa inni bakka hojii jiru biyyatti yoo wal agarre jedheen sanuu yookiin yoo hajjii dhufe suutatti jalaanaa hattaa jedheen yoo san taphumaaf jedheeni malee ka amma isiin koroleksii dhugaa of ajjeesaa minaamiitu kanaa miti dhalaa kaminuu jedhaa otuma wala laayivii irratti warra na hordofu argaa ooltanii nama kaminuu hattaa warra giiftii naa kennu leenee marinee fiqir jaayituma warra hojii taphadhuu miti. Sinigalee hin beektan hundi keessanuyyuu. Achirraan guyyaa kaanii ira kun mucaan hiriyyaa kiyyaa as jala jira kolfaa jira. Na taphachiisuu hedaan hojjete dhuftee ammallee hayyee jennee hojii taphan. Tapha lama moo sadii namoo achiise kun as jala jira hiriyyaa kiyya kolfaa jira as jala. Na taphannee makiinaa diimtuu kana waan akkas akkasii kennee fi namoo yattee eegas neetworkii naa baasu maal akka adda baane hin beeku nagayumaan adda baane. Ani laayif irrattu guyyaa sadii walitti dhufe. Kasaniin alaa lakkoofsa isii dheengaddaa mana hafarsoo citee kana ganama ciisu jira seene gizee an dhaqu. Shamarran kana onnaqi keessaa laaladhaa jedheen. Hafarsoon shamara kaan ol guura kaan ol kaasa mana keessa oofa hin taane gabbuusa tun doktoraan taate gaddarba. Isilleen dhufte jedhan. Kijiba namaan beeku booda nadhoon zabanaa maraatti hojii zayitii dhuydee koroksii dhuydee of ajjeefte asli ajjeesan jedhan kunoo afarsoon kana jechuudha dheengadda ganama. Ana na dhukkubee ciisaa jira dabbarame beera kana ol guura mucaan bakka inni fiduun beeku waan akka isaatti beeran beeku babbareedaa kan ol kaati tun jaala qal'oo tun furdoo doktora kennaa taatu jira ol darba viidiyoo ima bana yoo inni bari jedhu addumaan banata beer gabbuus seenaan dhuftee lollaan gaddar seenaan akka seenne jedhan bakka maaliifi isii tan dura guyyaa sadii argee mire haara walaaluu qalbiin na barbaaddi waan ta'eef ni galee. Cheenji waan jedhamu tokko jira ingiliffaan kaliifaan fa'aa hin beekani. Qalbiin haara walaaluu fedhin seenaa hin beekaa seenaan galchiin gaddarbin seenaa seenaa gaddarbee haaramu kana galcha mucaa. An taa'ee jala kanaa tababbareedda sagaleen bareeda giifti push godhaaf akka nama diyaaspooraa kanatti leecha kennuu danda'u jira 500 kana push godhaaf kun osoo boo jedhee afarsoon kana jechuudha. Waan saniin alaa gisee achi amman afarsoo yaa deeme lakkoofsanaa ergite. Allakkoositu seef hin godhan. Sini galee. Kasaniirraa hafe jaartii namaatitti beeka. Rabbi na haadhiisu jedhaa jiraayyuu garaa kee keessatti kana hagana dhukkube kana ana biratti jaartiin namaa osoo hin bareeddii miidhuura dheeyni taate foon harre. Wallaahi. Yoo muta gursummeettii taate ta hiikamte taate ta mootuu jaalallee walolte taate ta jaalallee qabne taate no problem. Rakkoo miti. Hundi keessanuu hordoftoonni kiyyeen beektan. Jaartii namaa malee ta jaarsa qabdu malee ta jaarsa hin qabne yoo obboleessa kiyya naan jettu hangastii kiyyarraa iyyuu gaddarba maal abbaa keetti muudina irra qabatta jedheeni. Kasanirraa hafe intaloo laayii biratti jaarsi kiyya taaf naa godhaa jedhette beet aangilnoo doktorri guddaa waggaa 27 saba kanaa barate jana jana.
hin qabdi akka qabdu kakattee natti himte. Yoo qabaatu baatte yoo hin qaba eeganan jettan waan hin qaba jedhan tokko hin qabamatti beeka. Anan bitiin seenaa jaarsa qabdi bakka waan na jaalattu bakka carraa yaa'u gide jaarsi bara hin jirre fa'aa jalaan hatu yaada qabaadhitti jedheetuma gaafa ka yookiin anuyyuu Ameerikaa deema gaafa biyya galutti isillee dulloomte anillee dulloome waluun agarru akhiratee naanneffannaa masjiidatti gallaa sila gide haraama dalilu hin jiru bammiloo tasfaanoo tasfaa itti hormaaf jedhee malee ani amma waa'ee koroleksii dhuguu fi jaalala kiyyaan du'uu kana ani kitaaba akkanaa keessa hin jiru yoo mootu ka duutullee taate kun anoomaa quban qabu wanni an shawwadillee hin jiru yoo lakki an jaarsa hin qabu aslitti heerumuu qabaa hin jaaladhaa yoo asli dhibuu ajjeesa jette mootu akka jaartii qabu isileen hin beeyti sun hin beeytani jaartii eeyyamsiitee jaartiin eshi bakka lubbuun intala kana intala oromootiin du'in hifuudhi jette amma isiin suudhii jirti arrifuu jidha biyya baqaa jira birri duba jaartii lamaan horadhuun qabu amrifuuji gaafa rabbiin Ameerikaa Kanaadaa nageessatti achitti achi waamadhaa agarsi hojjetee mana madaamaa dalagattu akkasitti nu beellama lubbuu namaan balleessina. Ni komentii barreessuun danda'amu itti godhanii jiru. Okay, galatoomi doktora. Elaa waan tokkotu jira akka keessaanillee dhagayetti akka immoo isin keessaan naan jettettillee duraan kaayiroos jedhee waliin haasoynee mucaan sun jidduu keessa amrii rabbii fudhattee ani kaayiroo sanuu sodaadhe minaamin waan jedhu wayiitu jira. Ana wajjin kaayiroo dhufumo. Kaayiroo na Waan bira dhufumo. akkasii waan gastii isii No, no, waan no. gastii isiirra waan akkasii dubbattee keessaanillee ana kanaan jette kana gaafadhee waan kan lafatti dhaam jedheeni keessaa waliin dubbannee lakki qara fixannee dhaabii naan jette anaan jechuudha. No, 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 no. Keessan haasaya tokko dhimma namooma barreeffama geemii wajjin taphannaa si wajjin taphachuu barbaada nama giiftii naa kennuu jira minaamin jedhu yoo taate malee kaayiroo dhufa waa'ee kaayiroo maqamaa walitti hin kaafne rakka sobuun haraama waa'ee wal jaalachuullee maqaa walitti hin kaafne kun soba guddaa.